Walitti deebinee kutaa lammaffaadhaan dhaggeeffattoota keenyaa ramaddiiwwan kissagaa yookaan gosoota sagalee piichiiwwanii walii wajjin ilaaluudhaaf har'a wal argineerraa kutaa darbeerraa waa barattan jedhee abdiin qaba. Har'a immoo ramaddiiwwan kissagaa yookaan gosoota reenjii keenyaa akkamiin adda baafachuu akka dandeenyu, sagaleen kan koo qallaadha moo furdaadha moo ol ka'aadha moo gadi bu'aadha moo maal jedhama kan jedhu irratti adda baafachuu irratti walii wajjin kan ilaallu ta'a. Ramaddiiwwan kissagaa maal fa'a yookaan gosoonni sagalee maal fa'a kan jedhu walii wajjin kan ilaallu ta'a. Tokko beezii. Beeziin sagalee fageenya gadi bu'aa irratti argamudha. Low pitch. Sagalee dhiiraa furdaadha jechuudha. Beeziin sagalee dhiiraa furdaadha, baay'ee furdaadha. Lammaffaa irratti baariitoon. Baariitooniin sagalee dhiiraa furdaa giddugaleessa. Baay'ee furdaatti aanee beezitti aanee kan jirudha, furdaadha. Sadaffaa irratti teenar kan jedhamudha. Sagalee dhiiraa qallaa, sagalee dubartii furdaadhaa gaditti argamu jechuudha. Sagalee dubartii furdaarra hin caala, garuu sagalee dhiiraa qallaadha jechuudha. Inni afuraffaan kaawuntar teenar kan jedhamudha. Kaawuntar teenariin sagalee dhiiraa baay'ee qallaa ta'edha. Sagalee dhiiraa baay'ee qallaa ta'edha. Shanaffaa irratti ramaddiiwwan kissagaa keessaa shanaffaa irratti aaltoo. Aaltoon sagalee dubartii baay'ee furdaa ta'edha. Sagalee dubartii baay'ee furdaa ta'edha. Ja'affaa irratti meezoo sapiraanoo. Meezoo sapiraanoon sagalee dubartii furdaa giddugaleessaa aaltootti aanee kan jiru. Sagalee dubartii furdaatti aanee kan jiru. Sagalee dubartii furdaa giddugaleessaati. Torbaffaa irratti kan argamu tiriibil jennee waamnaani. Tiriibil kan jedhamu kun immoo sagalee dubartii furdaa giddugaleessaa fi baay'ee qallaa gidduutti kan argamudha. Sagalee dubartii meezoo sapiraanoodhaa gaditti argamu jechuudha. Inni dhumaa immoo sapiraanoo kan jedhudha. Tiriibiliin meezoo sapiraanoo fi sapiraanoo kana gidduutti argama. Sapiraanoon immoo sagalee dubartii baay'ee qallaa jechuudha. Dhiiraaf sagalee dhiiraa baay'ee qallaan kaawuntar teenar yoo ta'u, dubartiidhaaf immoo sagalee baay'ee qallaan sapiraanoo jedhama jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya tokkoon tokkoon ramaddiiwwan kissagaa yookaan reenjii keenyaa kana tiiktookii koo oneen koo tiibii yookaan immoo gammachuu shuumii jechuudhaan yoo barbaadan argachuu dandeessu. Yuutuubii chaanaalii koo gammachuu shuumii official kan jedhu yookaan booneen koo tiibii subscribe, like, share gochuun dagatinaadha. Yaadni keessan barbaachisaa waan ta'eef koomentii irratti barreessadha. Waan inni irra isinii deebuu barbaadu fi gaafii akka dhuunfaatti kutaa kanarraa fi kutaa darbeerraa yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuun dagatinaadha. Waaqayyo isin eebbisu.